Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan Islaamaa akkasuma kan afaan kun na dhageessan hundi geessan nageenyi keenya isin haa qaqqabu. Ilaa waan tokko walitti himu. Haqa jiru walitti himna jechuudha. Harramni namaa tokko la waan ammana tarkaanfii koo kaayyoo korra la waan ammana tokko sitti namdu. Kaayyoo korra. Ani kaayyoon qaba malee ayyuwaana olii gadi fiiddu miti akkasumatti. Ayyuwaana arraba dhedheerattu miti jechuudha. Nama akkasii miti jenna. Mul'atan qabaa kaayyoon qaba inshaallah kaayyoo sana nan argaa galmaan hin gaasi. Abadan akka kootti abadan ila asiin naqaluu miti asiin naqaltu malee harrabi keessan takka abadan mootummaa nafxanyaan faarsuan quraana nuu qaraasise jedhee mootummaa nafxanyaan faarsu nafxanyaa aduwwii islaamaa aduwwii quraanaa aduwwii ummata oromoo aduwwii sheekolii keenya baabbileetti begiitti morma muree boolla mishingaatti awwaalaa ture nafxanyaan kana nurratti hojjechaa ture nama sirna nafxanyaan irratti faarsuu fi nama sirna nafxanyaan irratti leellisu guyyaa tokko miti sekendii tokko futuunni fuudhee jannata keessa na cubeeyyu inama nusi hin faarsusi hin leellisus la'anatullahi ala nafxanya ila arrabi keelaa tokkitti kaayyoo korraaddan nan fageessu ummata islaamaa hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaju garuu sirni nafxanyaa sirna diin rabbii balleessuudhaa fi sirna biyyattii alaabaa tokko taasisuuf amantii tokko taasisuuf afaan tokko taasisuuf carraaqu inni isa kanammoo uummanni islaamaa iniyyamu uummanni islaamaa kamiyyuu saba kamiyyuu yoo ta'e iyyamuu qabu. Arra mootummaatu addabaabayitti quraana qaraasise qabsoo qeerroo bilisummaa oromootiif qabsoo ulamaa'ii keenyaatu quraana rabbi irra ifatti baase ikhwaani fillaahi fakkis alaa qawlihi qabsoo qeerroo bilisummaa oromootii fi qabsoo ulamaa'iin keenyaa fi qabsoo sheekoliin keenyaa fi qabsoo qeesoliin oromoo irratti wareegamanidha dhugaa dubbachuuf taanan haqa namaa lafa kaayi haqa namaa nyaatin haqa namaa sheekolii meeqatu qalame sheekoliin oromoo luboonni kiristaanaa meeqatu qalame meeqatu wareegame kanatu akka quraanni rabbii addunyaatti mul'ate biyyattiyyuu fuudhee addunyaatti mul'isu taasise jara kana mootummaa ishee kara deemtuudhaan gadda dhufte lafa dhattu rabdee qabsoo oromootti gortee akka waan qabsoo oromoo keessatti dhufe haaki rabbii jedhaa dhiisaa waan hin taane nun dubbachiisina tuttuttanii nu kaasaa jirtu barra nun tuttuqinaa dhiisaa mi'aafu dhiisaa islaamummaa ma qofa lallabnaa dhiisaa mi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.